Aadde Mulukaa Mahammad gaafatamtuu biiroo barnoota bulchiinsa Dirree Dawaatti. Hojiin irra hojjetame kun meeshaalee qulqullinaa kan akka moodesii barattoota magaalaa fi baadiyyaatti #obboleewwan Tiyyaaf kan jedhu dhalattoonni bulchiinsa Dirree Dawaadha kan Dirree Dawaa dhalatan iddoo addaa jiran dargaggoonni viizaa Mikaa'el faan ijaaramanii kan deeggarsa godhanidha. እያንዳንዳችሁ በዚህ የምትገኙ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቼ የምጠይቃችሁ ነገር ምንድነው? ይህንን ዓላማ ከጎን ሆናችሁ በሐሳብ በጊዜ በጉልበት በየትኛውም ነገር እንድትደግፉን አለን እንድትሉና እንድትቀላቀሉን ጥሪዬን አቀርባለሁ። እናመሰግናለን። በቂ ሀሎ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገጠረ አስማኤል በረቱ ታሁለኒ ወደስ ወኒ ንገርጋራ ወኒ ንገርጋራ አከበርኖታ ራንሻ ኸለክ ንበርባዳ አከበርኖታ ራንሻ ኸለክ ንበርባዳ ሞዲስ ገርጋርሳ ሆነኒ አስቲ አስማነትስ ገልፈኔ ንዲጀና ከሩቱ የሆነ ተኸመና ሰልቀበኔ ድቡባኔ ታሳከ ክላስ ከሰቲ የሆነ ኻኑ ድቡሴ barsiiftuu dubbifnee dhayinee barsiiftuun saabuna abisaas nu fannite iddoo itti jijjiirannu kilaasii jira jijjiiranne samboota irra deebinee harka keenya saabunaan dhiqannee gara kilaasii deebine. Aaliyaa kilaa barattuu kutaa kudhaniiti moodees wanni nu gargaaru sagalee moodees wanni nu gargaaru akka waan barnoota nu shaakallee jechaati nu gargaara yooni fi manaaf jechuu baannes kilaasii keessa akka nu qabute ayyama qarannee gabbaanee barsiiftuu bira deebinee barsiiftuu irraa fudhannee bakkatti qayyarame jira achi qayyarannee harka keenya dhiqannee simboota kilaasii seena. Maqaan kiyya barsiiftuu Aaliyaa Musaati. Iddoon irraa dhufnes mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa. Faayidaa bareedaa qaba jeetii yaada. Moodeessa kana ijoollee nama. Moodeessa kana gisee fudhatan yeroo duraati hanga inni hin jirre gargaarsa kun hin jirre rakkachaa turanii amma rakkina tokkollee maleedha fudhatanii manattis galfatanii yeroo wanni san itti argame uffatanii dhufanii yoo akka tasaa mana barnootaa keessatti itti dhufellee dhufanii nu dubbisanii nu gaafatanii nurraa fudhatanii uffatanii kilaasii deebi'aa jiranii haalaan bareedaadhaan jiran. Amma yeroo nuti barannu fi yeroo ammaa kana wal qabsiifnee gisee ilaallu dabana nuti barachaa turre sanitti haalaan rakkachaa turre gargaarsi akkanaa kunis hin jiru. Bakka hedduun sodaannaa barattoota dhiiraatti wajjin gisee barannu akkaan qaanfannaa ijaaba malee cinqannaa hanga kilaasitti hafnee barattoota dhiiraa booda aannee akkasitti nuti hanga shamarranii sanbichaan waan sayyoo kilaasii keessallee qulqulleessinee hanga deemnu takka keenya hanga ijoollee dhiiraaf irraa laalaa ulaarra gad deemnee akkasitti zabana san rakkachaa dhufu. Amma ijoolleen kun carraa bareeda qabanii rakkoo akkasiin qabanii gisee mana kanneen galfatan uffatanii dhufan akka tasaa kilaasii keessatti itti dhufe dhufanii nu dubbisanii fudhatanii shintibeetti dhaqanii uffatanii saamuna kanneen fi dhiqatanii uffatanii deebi'anii carraa bareeda qaban jeetii yaadamu. Kana boodallee warra amma ganaa gorsinee akkasitti carruma kanaan akkatti fufan goone. Keenyaaf amma ijoolleen baadiyyaatiif akka haalaan gargaarsi kun itti fufuun jaan maaliif hin sodaatanii amma achittis ni barsiifna. Kaduraan sodaatanii guyyaa sadeen san hanga mana barnootaa illee raafanii jira. Amma eegoonni kun dhufee waan akkanaa jira mana barnootaatiin koottaa kana fudhattaniiti kanaan barattanii barnoota keessan hin dabdanii jenneen kan dhufu jiranii jira kan beekni illee barsiifnee finna gargaarsi kun bareedaadha fuuldurallee akka itti fufuun jaa. Akka nama dhuunfaatti yaadni ka'ee dhufuus akka waldaa ijaaramanii Dirree Dawaarraas Dirree Dawaatti alas qaamota jirurraa abbootii qabeenyaatis nama dhuunfaatis warra deeggaran irraa deeggarsa guuraniiti deeggarsa kana kan godhani gara fuula duraattis deeggarsa kana cimanii itti fufuu qaban. Dhalattoota Dirree Dawaa tahanii dura dhalattoota bikka irraa barannee baanee bikka itti dhalanne irraa deeggarsa eegaluu qabna jechuudha waan gamana dhufaniif akka biiroo barnootaatti anis maqaa barattootaatiin isaan galatoonfachuun barbaada. Hojiin tola ooltummaa hojii guddaadha. Hojii yaada xiqqaan ka'anii galma guddaa gahuu danda'udha. Yaada nama dhuunfaarraa ka'uu danda'a, waldaan ka'uu danda'a. Yaadni kaane kun ammoo rakkoolee hawaasaa kan akka salphaatti furuu dandeenyu kan hawaasni yookiin barattootaas haa ta'u ittiin rakkatan san akka salphaatti furamuu danda'a. Kanaafuu mana barnootaa keessas barattoonni jiran dargaggoota kanarraa waan isaan baratanii jira keessaa ijoolleen tun dargaggoota amma lafaa ka'anii
isaan kanarraa baratanii mana barumsaa keessatti yuunifoormii nama hin qabneefillee kan qabu deeggaruu danda'a. Ifiifis barattoonni akka wal deeggaranii fi mana barumsaa keessatti hojii kana hojii tola ooltummaa cimsanii gara hawaasaatti akka gabbahan dandeettii qabaniin waan adda addaatiin hawaasa keessatti hojii tola ooltummaa dalaguu waan hojjechuu waan danda'amu jecha barattootaafis asmaaniin dhaamsa kiyya dabarsa. Har'a barattoonni warri deeggarsaaf dhufan kun kaleessa barattoota turanii har'a baratanii isaan deeggaruu dhufan. Isaanis har'a isaanirraa baratanii osoo mana barumsaa jiru deeggarsa itti fufuu qabanii fuula durallee akka biyyaatti biyya tana ceesisuudhaaf namni barate barbaachisaadha. Barnoota isaaniitti barattoota rakkoo adda addaatiin barnoota irraa hafan akka naafne godhanii deeggaruu qaban. Hawaasninis kanarraa barachuu qaba. Deeggarsa cimaa godhuu qaba. Naannoon akka bahaattis haa ta'u akka biyyaattis dargaggoonni biraalleen fakkeenya kana fudhatanii deeggarsa kanatti fufsiisuu qabanii dhaamsa juun dabarsa. Galatoomaa.